جولة زي مصطفى طلع قال بس تو بيسالي هذا كبار تسيب سيدا اللي بسنة برو سنة هذه مشان هذه نقدر نجاوب كاوي تبديس مشان ففرة الدنيا زوج جرتني عرفت دي فما لاي في رجرا كلت من دبر سودي ما جرا أكغاري ليتين كوبوسنة قالوا جرا كان يروبا يوان أرجعني في جرا كان فرني إيش دلله إيه قال في دبر تشوفينا جتني وان جرتني وجمان هامري أنو في كيف فيدا ما جرو لي بيجي كيا في بيجي فلوري بدك كابو أكسم سمو زومي فيدا ما جرا لي كان جتشوني وانا ددا كنترول اللي تكون يبودن دا قالوا هذا ندا إيه أكلم كمبيوتر على دبر ساجر جتشودا نما باي زلالو في ديما ورا يمن جرتن سلام عليكم سنين جدا عرفت اللي هدو قالت فمي أكيد maybe عرفت سنين جبت مرتي سكنتان مرات شو بانو نبرة ما تجرا إسنا رامو ركوجرو كيستو أيوليتنا كبيجة يمن كيست ركتن والمان هذا جين نجرو لقي فتوني كنا aku beten di ada almost jatuh ko jechuudha anniversary waggaa tokko yeroo namni keenya dhibbatamaan du'ee jedhe kan waan ta'eef sagantaa qopheessaa jirutu jira sagantaa adda addaa sanii arfaatillee quba qabdi nuuf folchaa isiniin jedha atiin arfaatii of nu barsiisneetti jallee baranneetiin adeemuun jedha inni jalqabaa kootii fi waan ta'eef godhiidhaan jettee kun ajajaa keetiin kan godhaa jira itti adeemuun jedha. هاي أكس جاري دا قالتهم يزنجا بلتيتي يا سيناتينا أكسما ونو ورخينا أيوليتينا دبرتوني خينا وريمن ونو أستا أجرا نوجه هاسو في أران كان بكتنا قباون أديجيني في أدي فوزيا أسجرا هاسوف نبرتي هاتن وجينا كول مري هنو وانت كتكا واي إيه إسان رجتو بيا يمن خيستي وان إسان أمت دي دمر أول بيا سان خيس جراتني فجتة المانا تشد دلني المانا إساني هيرا أمت خد سجلي أمت دي دمر جراتني تنا في إنك إنسان جرتو إنسان بلا جرتو أمان تنا نوجه هاسوف نوجه مريها تشوف أكا أول مني خينا أورمو لوني بيا علاج روخنا هم دينوه إنك أورمو يمن الرجل تنا بيخني في أسرتي أولبهن أرانتنا لاي في خنا اللي طلبتن بقنا جاي عندفتني مسنين جا عاد جني بقنا جاي عندفته هاي بقنا جاي نويدنا رفعت بتوم ما يسمي أكا سنجيتي أكما دراني ساسو سنجيتي ترى أمالي نما بروتو جكما بونتي لكو يمن درنو أمالي خا زيادة ما توا ديم جرتي يمن كيسة تيجون بكتان هنا ركور رجرا ركون تو خا أمت ما أمترت كونو زيادة ديم جرتي هذا تو أمام مو درني وخيساو إيجا جولين يمن كيسة تي ركون إذا جيسة gubatan booda rakkoon baqataadha ziyaadaadha jechuun aqilaaraa rakkoo dhiibbaa hedduun irra godha waan takka jila aqilaaraa wanni fudhachuu qabnutti gaazuma tokko mukanna gaazuma sana nuufuun kan nu amma irraa dhiisee jira haa ta'u jechuusi aqila alhaaraa gisa jettu kana ajajaa gandaa jechuusiiti ajajaa gandaa jechuudha abbaa gandaa jechuudha sanuma baqataa wanni irraa qabu sanuufuun kan nuufu alattis nuti bitachuu hin dandeenyu baqattummaadhaan biyya namaa keessa jirra yaman keessa dalagaan jirtu rakkoo adda addaa deemu jira sanumarraan ammas rakkoon amma saarufaalleen eegaltee jirti itti kana buu jira namni akkana dhumu jira yaman keessatti baqataa namni hasaaniitu quban qabanne kan nutillee baqataa namni nu quba qabu hin jiru rabbi laakiin nu quba qabaachuu jira inshallah biiznillaahi saniif jecha rakkoo hedduun nurra deemu jira nuti inni baqataadha yemenichi seer wanni isiin nu gooti takka hin jirtu takka maallaqa durattis gaafa ati biyya kana keessallee jirtu san boodallee gaatis asirraa baate waa'ee maallaqa qabbanaa jedhanii maallaqa nuu kannan sanuu dhiifatan namni kaan beelaan dalagaan qabu dukkaanarraa bakka beekanirraa liqeeffatanii gaa warri tokko tokko yemaniin kaa amantu irraa fudhatanii waan amma firraa kafalan kiraan qabanii baqataan waan nyaatuun qabu maallaqni qabbanaafum baatii sadii isinii kannan moo baatii meeqa isinii kannan baatuma takka nuu kannan baatii takkitti sanitti maallaqa gisee takka akkuma aayilaan kee hedduutti sii kannan ture namni sanii nuu dhufa jaaniiti riqeeffatanii rakkoo adda addaarra jiranii amma dukkaanarraa meeqaatu irra jira iraan mana akkasii ziyaadaa taate bakkatti gabba'anii jiru namni ibiddaa deemu jira biyya tana keessarraa oguma takka nuu kannan uguun takkitti san namaa kannan aayilaa akkuma aayilaa hedduu kannanii inshallah akkasiiti nuti baqataan haalaa rakkoo keessa jirra jechuudha. وليجلت دبيت ترى يعني دشوخ اسم أكبقتا أروموتا يمانيتي ورسنا عا خيس جرو تهو وري يمان خيس جرو تهو شنكي هدو خيس جرتان شنكي هدو خيس جرتان تون يو إني فاسم غرغارا إنجرتو اسم كوبا كبا إنجرتو دور اللي خيسين كوبا كباتي وغرغار سيني خني تو غرغار سيني اللي اسم رامورتي جرتي حتى مالك أبنا خيسيني خنو تورتي خباتي سدي اللي ديبيتي باتي تكتي ديبيستي باتي تكيتشا سني اللي مالك الرستي اسمي خني دي أكاس دشوخ تيمتي نعم بيجي دي فما مكان برسيسنا دي فما نافلي رجال كبات مكان كيسنين واجدهم
Maqaan kee Ginii Aadam naan jedhani. Gini nama sibira nama meeqatu jira shamarranii ani Arafaatti sagantaa kana akka qophaa'u ka gaafatee jedhee hedduu kan himaa jiru Arafaatti ani namni biraa ka directly waliin dalagnu ka Arafaatti hin jiru shamarran biraallee ka dubbisaa jiru hin jiru ijoolleen information adda addaa nu kennitu ijoolleen sadii akka ni jirti. Marii keenyallee kan irra jiraa jiru isinitti himeen jedha wanti guddaan ka beeku sagantaa kana irratti illee isinillee ka beeku qabdan namni biyya ofiitii gaafa bahee mirga hin qabu. Biyya ofii gadhiisee gaafa bahee jedhee mirgi eenyuyyuu biyya namaa keessa jirta mana namaa seentee jirta. Kanaafiyyuu mirga kanaan nu eegamuu qabna jechuudha tokko sanii. Lammaffaa irratti immoo uummanni Oromoo biyya keenyattis ta'e biyya Sudaan keessatti, Yemen keessatti, Saawudii keessatti bakka marayyuu rakkatutti jira. Biyya ofiitii gadi baheetiin jechuudha. So isaa carraa taanee warra UNHCR wajjin walii galee waliin dubbannee jirra. Marii biraallee kan dhufutti jirutu jira. Wanna godhaa jiru isinitti barbaanneefiini. So rakkoo qofa himachuu ta'u biyya Yemen keessa ta'e biyya Ambaa keessa ta'e si galee kunnuu waan qabeera. Namni keenya biyya keenyatti mana isaa keessatti du'aa jiraati. Mee jalqaba irratti shamarran si bira jirtuu fi isin akka dhaabaatti immoo maalidha? Yookiin immoo alfaatatti jidduu buutee naa himuu dandeetta because ayyooleen si dubbisuu barbaaddi rakkoo adda addaa irraa kan hin jedhu yaada kana fiddee maaf marii kana uummanni keenya dachumaan haa dhaga'u kan jedhuun laayifii deemaa jirra. Sa'a daqiiqaa 30 hin qabna sa'a tokko sagantaa kana qopheessinee jennee rakkoo keessan dhageenyee wanni tokko guddaan kan dubbachuu barbaadu akka intala teessanii akka obboleetti teessaniitti illee miti humna qabnaa waa goonaa waan jiru fokkasiin qabnu kaa namni Oromoo kumaatamaan achi jira eenyu kennadee eenyu qallabdee dhiista fokkasiin keenya ijoollee darraa boombii gaanduraarraa hafte wanni nuti addunyaa kadhataa jirru irratti san keessa immoo waan UNHCR IOM dhaabbilee adda addaa UN keessa jiru waa dubbisaa jirruu fi sanuma isinitti himuuf malee waan biraa hin goonaa fi miti mee shamarran isin afuushaa wayiiti moo community shamarraniiti moo isin eenyu haa jedhu ayyoolee meeqatu si bira jira akka achi jalqabneetiini maaf UN si gargaaru akka dhabeellee sa'a tokko fayyadamu waan haasa'u ammoo achi fuulduratti ammoo maal godhuu qabna namni keenya jedhu santi qorraa dubbannee jenna Arafaat akkam jecha jiraatu jalqabnee jedha akka yaada. Gaarii seenaa. Galatoomii seenaa akka nuti akka shamarran ayyootii Yemenitti nuti afooshaanis wal jaarreeti. Waan dandeenyu jechuudha nuti waan dandeenyu wal gargaaruudhaan harka lafa dhaabbannee gargaaruudhaan waan Jaarmeenii keessa maqaan isaa eenyu? Jaarmee baqattoota dubartoota Oromootii miti? Dubartoota Oromoo Yemen. Jaarmee baqattoota dubartoota Oromoo Yemen. Yemen eewa. Saniif jecha nuti akkanatti wal jaarree kaane rakkoo fi waan nurra dhufu takka irratti wal gargaarree wal bira dhaabbachuudhaaf wal jaarree jechuudha jaarmee kana. Haa ta'u immoo nuti fiifuu akka seenaan jettetti illee eega biyya teenya irraa baane rakkoon harka namaa jirra. Laakiin rabbiin nu bira jira. Harka namaa jiraannullee nuti waan hedduu jechuudha dubartoonni Yemen keessa jiru. Waan dhirti Yemen keessatti hin goone goonaa jechuudha nuti. Rakkataadhaaf bira dhaabbannee teenyaaf rakkattuu taanee rakkataadhaaf bira dhaabbannee waan dandeenyu goonaa jechuudha. Saniif jecha galatoomaa isinilleen dubbisuudhaan illee haalaan galatoomaa. Rakkoon isin nurra harkaa isin nurra beekaa jechuudha Yemen keessa waan deemu jiru. Saniif jecha isinillee kan waan dandeessanii jechuudha waanuma dandeessii qabdaniin nu bira dhaabbachuudha jeetiin isin galatoomfadhaa siifi seenaallee haalaan galatoomaa. Namni meeqaa si bira jira? Ati na bira jiru Fooziyaa fi Ummaa Faamiidhaa na bira jira. Fu'aadaan na bira jira. Karimaallee haadha walii qabduu teenya isinis wajjuma jirraa jechuudha nuti hanga kun amma. Hayyee galatoomii jedhi. So ati Karimaadhaa miti moo ati eenyu? Giniidha isi. Ginii Aadam. So galatoomii Aadamiiti yaa hedduu galatoomii. Mee ani kana bira jiru meetiin jalqabumayyuu ka ifa because confusion hedduutu jira biyya nama rakkate keessa nama abbaan qabne Oromoo jechuun nama abbaan qabne mootummaan isaaf yaadu waan hin jirretti ka barbaadetu ajjeesaa ka barbaadetu waan fe'e waan godhuu fi uummata abbaa hin qabne kana irratti yeroo hedduu namni dubbatuuf waan hin jirree fi duuti illee jiruun isaallee hin mul'attu so waan irra jiru isinitti himneetiin akkasumas immoo rakkoo nama keenyaa baay'een guddaa waan ta'eef sometimes conspiracy theory jedhan afaan Ingiliffaatiin dubbiin jirre uumma namni keenya waliin haasofna akkana godhaa jirraa jedha amasii galee wanti jiru ani hawwii kijibaallee hoppii kijibaallee isin kennuu hin barbaadu exactly wanuma jiru isinitti himne sababaan laayifii kana ani fudhadhee jedhee fi because namoota hedduutu keessaa nuuf barreessaa jira dogongora adda addaatu waan deemaa jiruu fi nullee waan humna qabna jechuun barbaadu karaa jiru isinitti hin barbaaduutiin. So I think ji'a Novemberii keessa ta'ee Novemberii keessa natti fakkaate achi warra UNHCR carraa argannee waliin dubbannee riippoortii adda addaa galchinee fi namni keenya karaa Arfaatiin dhufee kan namoota adda addaatiin kan dhufeetillee kan waggaa hedduu biyya Yemen keessatti utuu keesii qabu keesiin isaa haala adda addaatiin achumatti cuqqaalamee jalaa hafetu jira. Kun immoo inni guddaan rakkoo kan wanni irraa jalqabnee fi boombii waggaa dabre Maarchii 7 keessatti namni keenya mana hidhaa keessatti hutiidhaan akkasitti dhume jalqaba irratti dhaabni IOM dhaabni International Red Cross dhaabni adda addaa kunniin fedhii irratti isanii investigeetu goona jedhanii isanii too namni keenya illee hamilee hin kakka'eetiin achi booda immoo deebi'eetiin bade jechuudha. Urga sanirraa waan kana jala deemaa ture jechuudha. Dhaabbilee Afriishan dubbisnee jirra. Garuu rakkoon eessa jedhu
dura November keessa barra jechuudha. Rakkoo Yemen irra jiru State Department illee dubbisnee turre because State Departmentiin biyya mara keessaa iyyuu oofisa qabu maal jedhanii jalqaba irratti dubbisnee warra Yemen keessatti mootummaa waan jigee fi nuti directly achitti oofisa hin qabnu. Dhaabbilee UN wajjin dalagnee kara saniin duubaan dhufna malee biyya sanii tokko gochuu hin dandeenyu nuun jedhan jechuudha. Dhaabbilee kun wanti dubbisnee waliin haasofnee shan jaha durallee wanta akka godhuudhaan qaama dhiyoon deebisanii illee ni jiru garuu UN wani nuuf ifa godhanii bara 2006 irraa jalqabee jechuu kan waggaa 8 irraa jalqabeetiin mootummaa Yemen UN akka hin dalagne akka nuti dalagaa jedhe. Biyya keenya keessallee wanta akkasiitu jira. Biyyoonni hedduun amma refugee UN irraa fudhatanii ofii isaaniitti galmeessuu jechuudha. Amma keenyatti illee akkasii yoo baqataa taate mootummaa keenyatti si galmeesseetiin achi booda baqataa 10tu jira, baqataa 100tu jira, 100tu jira jedhee kan UN itti himee jiru isa jechuudha. Kanaafiyyuu UN yoo takka itti himuu hin dandeenye waa hedduu yaalanii turanii sanaa fi North and South Yemen jechuudha. Rakkoo guddaatu jira. Akkuma keessa jirtanii biyyi sun civil war keessa jirti. Mootummaan naannoo Saawuzii jiru karaa Noorzii hin jiru. So bakka garii UN amma deebitee kontroolii bara 2021 darbe kana keessa jalqabdeetiin kontroolii adda addaa fuuteetiin register godhuu xiqqoo jalqabdee jirti. Gara kaan immoo ammallee completely huutimatti register godhee jira. Guutiin mootummaan Yemen immoo hedduu dhiibbaa guddaatti dhiibbaa guddaa godhaa jira. In fact boombii gaafa namni kenna akkasitti du'esanii dhimma kana keessa hin seeninaa yoo seentan biyyaa sin baasna jedhanii. Jalumatti masigalee dhimma kana keessa hin seenina harka keessaa fudhadha. Kanaaf takka gochuu harki jaraa hidhameetiin dhimma kana dubbachuu illee danda'anii irraa katabuu illee danda'anii hoomatti akka gochuu danda'an because biyya san keessa ari'amuu barbaanneef dhimmi sun achumaan cufameetiin achumaan hafe jechuudha. Dhimmi kun irratti kaasnee dubbanne immoo keessa hedduutu jira haala adda addaatiin kaafee jedhe keessi garii namni walitti himeetiin garii immoo akka jedhan jedhanitti harka 99.9 almost dhibba keessaa uummanni Itoophiyaa irraa dhufu hiyyummaadhaaf dhufaan jedhamu. Warra tun jedhe isin jedhaa jira. Hiyyummaadhaa fi achi keessa taa'ullee hin barbaadu. Kan jarri barbaadani karaa Saawudii deemuu barbaadanii kan jedhu si galee so akka harka guddaadha. Lakkoofsi jarri biyya san keessaa refuujiidha. Akka immigratiitti qabdoo dongoruu baadhee 17 keessaa 11 karaa Oromootti irratti fakkaata akka jedhanitti harka san keessaa immoo 4 dubartiidha fi ijoolleedha 4 akkas kan jarri qabdu jechuudha. Garuu namni Oromoo kana ol akka ta'e hin beekna because manidhaa keessa jiru baay'eetu ture. Boombii achi keessatti darbamee jedhisan keessatti harki guddaa nama Oromootu du'e akkuma alfaatti nu himte jettee namni Oromoo yoo du'u akka sariin du'etti illee lakkaa'amu because mootummaan dhimma isaatii miti boombiin Saawudii irraa darbamee gadda kanaa nama fixee jedhee namni baay'ee irraa naasofne nama dhaabni keenya irraa dubbatee jira. Dhaabni Raallee asitti dhaaba Yemanii Mishigaanitti oofisa qaban tokko Saliibaa Rashid Congresswoman alattuu asiitii garuu warra ishee Paalistaaniidha. Kanneen waliin ta'aniitiin xiqqoo dhiibbaa rakkoo Yemen jiru dhaabuu irratti because Yemen irratti koffitaa jiru warra Iraaniitii fi warra Saawudiitu warra Sunnii fi Shiyaa jechuu dandeetta. Political ideologiidhaa fi uummata fixanii daalatti biyyattii guutuu dhufaniitiin namni dubbataa jiru hin jiru jechuudha. So gabaabinatti UN harki jalaa achi keessatti hidhamee jiruuf iyyuu wanta godhuu dandeenyutu jira jedhanii mootummaan mallaqa nutti kenna nuti hojiirra oolcha jedhee dhibbatti godhee jira jechuudha. Koo karaa dhumaa irratti nu maal godhaa jiru wanti nu godhaa jirru tokkoffaa inni guddaan akkuma jedhee ijoollee ibiddarraa haftee keessattoota hakimaa jiru hatattamaa haqa dandeenyu gargaaruu haqa dandeenyu waa godhuu jechuudha. Fakkeenyaaf ijoollee arafaat galanii lafaatiin dhumu ijoollee biyyatti IOM galchiteetu jira. Ijoollee sana achumatti irraafatanii jiranii hardhuma akka tasaa ta'eetiin IOM nu deebiseetiin dhimma kana IOM Itoophiyaa isaan jedhanii hardhuma nu deebisanii jechuudha long time. Mariin biyya keessatti galmoofnee waan jirree fi asii waan dubbannuu fi sometimes gaafa barbaadan namaa deebisannuuf illee jechuudha. So warra sin biyya sanii galanii ijoollee hedduu warra fayyaa hin qabne tuman immoo akkuma beeknu namni keenya beeku ijoolleen lama guutuutu mana hakimaa jira akka iji isaa gubatee ijoolleen tun gaafa biyyaa baatu akkuma barruu keenya irra dubbatu san amata 17 amata 18 amata ijoollee amata 20 kaadha gubattee ijoollee dhibbaan lakkaa'amtutti namaa baateetiin jiraachuu hin dandeettu duuti illee ani na gaddisiisa si galee haala jira jiraattu so ru'ii hedduu rakkoo jira san keessatti ammoo lolli biyyattiin guutuu dolarra jirti intarneetiin gahaan hin jiru sagaleen dhagamaan jiru iyyiinsi Oromoo keessatti asitti iyyinu kun bu'aa guddaan qabu gosa hiyyeessa irraa hiyyeessota godhuu hin dandeettu si galee anis hiyyeessa atis hiyyeessa wanti nu gochuu dandeenyu akkamitti mootummaa addunyaa kana wanti itti galmee gahaa jiru waa'ee karaa poolitikaatiinis ta'ee karaa aweernasii walumaa galee uumurratti iyyuu gargar godhaa jiru sagaleen keenya akka nu feenutti maqaa ollaa lallabuu haa dhaban malee dhaabbilee hedduu akkasumas ammoo mootummaa Awustiraaliyaa jalqabee kan Yurooppii fi kan Ameerikaa kan mootummaa hedduudha aweernasii guddaa akka goonee rakkoo Oromoo irra jiru uummanni Oromoo hangam akka baa'atu tasgabbii Itoophiyaatii fi tasgabbii gaanfa Afrikaatiif uummanni Oromoo akka barbaachisaa ta'e marii kana irratti waan hedduu guddaa goonaa san keessa specifically ammoo refugee irratti kan focus godhaa jiru particularly waa'ee Yemen jechuudha uummata Oromoo biratti hangas akka gahuu qabu san godhaa hin jiru garuu uummata addunyaa biraa irratti karaa barruutiin godhaa jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf UNHCR kan goone liisti gooneetiin because namoota 60 hedduu liistii nu bira yoo jiru karaa 10,000 namni durii bara 1990 keessa baqataa kana namni ni haafi amma namni naafsuu dhabee jira. Bara kan nammoo baqataan kun illee uummanni durii baay'ee lafaan ba'u amma jiruu hiyyummaa dheessaa fi namni hin bahee jira. Namni jiruu isaa dheessaa baheetiin
riipoortii amma hin gadi baasne irratti karaa yeroo waggaa 400 garba Itoophiyaa irraa fuudhanii Yamanitti gurguran karaa isa irra deemaa jira ilmi namaa. Ilmi namni keenya Oromoon keessattuu karaa isa irra deemeetiin warri mallaqa namarraa fudhatee jannanni karaa Saawudii jira jedheetiin jannata miti biyya. Isti kana keessa jannanni hin jiru achi uummata keenya baasanii qotee bulaa mallaqa gurguratee daa'ima isaa mucayyoo namuu jiru isii dhiistee biyya kana keessatti bineensaa fi foon taatee jirti bineensaa fi lafeen jiraa bakka malatti qoodamtee argatee jirti akkasumas immoo kadhageenyee jennee Yamaniin hoo seenanii Oromumatu gurmaaheetiin gengii ta'eetiin mallaqa namarraa fudhateetiin nama suuqaa jira nama ajjeesaa jira hojii suukkaneessaa godhamaa jira barumsaanii amma UN wajjin meebii haala mijaa'ee paartiin akka taanu barumsa akkamitti nama keenya barsiisnee biyya tanbisnaa kan jedhu isiniif ammoo rakkoo namni waggaa 20 waggaa 30 keessa namni biyya tokko yoo ture jiraataa biyya sadii ta'uu qabaatu biyya nagaa qabaatee jettee sila mootummaa wajjin dubbannee akka mootummaan isiniin daraarre akka hojii argatan akka akkasii dubbannee jedhan biyya akkasii waan hin taaneef amma akka godhaa jirru warra iddirraa fi kana biyyoota adda addaa dubbisuun tagalmaan geenna hin jiru biyyoota adda addaa dubbisaa jira warra keessa kaawwan ammoo baqataa kaafee rakkoo adda addaa irra jiru akkuma ati jettee miidhamees dubartiin ka dhiiraa 2-3 ta'an garuu hin dhageettu bishaan jalatti hafee jedhama. Duuti dubartii gaafa awwaalaa qofa malee rakkoon isii beeloftee gudeedamtee kan diinni godhu dhiisii ka keessatti manatti godhamtee jettu rakkoo kana keessa akka dubartii tokkotti waan beekuu fi special focusii keeziin keenya maarchiin booda ka dubartii katabuudhaa fi ka yaalaa jirru karaa UN'tiin ammoo jara mariitti aanu kanarratti akka jarri barbaadutti wanti nu godhuu fi dandeenyu akka jarri barbaadutti jara haala mijeessinee rakkoo Oromoo kan akka dhagahamu amma immoo haga nuun haasa'uu jalqaban waa hedduu dhagahanii jiranii dhaabbileen hedduudha. Waa'ima karayyuu keessatti kan ta'e hin beekan rakkoo Oromoo keessa jiru kana addunyaan hin beektu sana godhaa jirra mee kiyya gara kiyya kan jiru Arafaati kana gara naan ammoo Arafaati ammoo dhugaa isaanitti otoo Arafaati information isinirraa fuutee nutti kan baate nuti illee wanta gochuu hin dandeenye jechuudha. Isinillee wanti godhuu qabdan wanta gootan kana misi galee jaarmaa baqattoota dubartoota Oromoo taatanii akka jaarmatti lafee yoo godhatan namni illee xiqqoo hin sodaata warri dhiiraa kunillee maaf Oromoo keessatti illee hin taane maaf biyya biraallee hin taane akka jaarmatti yoo dubbatan sagalee qabdan yaa akka kophaa keessanitti qofa yoo dubbatan ammoo sagalee guddaa hin qabaatanii Arafaati I'm pretty sure mee ani asumarratti baay'ee yeroo fudhadhee dubbadhee jedhee asumarratti hin dhaabeetiin gara keenyaan akka jiru kana qofa garuu hofii duubaan deebineetiin at least maybe ji'attis ta'ee ji'a lamattis taane isinirra maaltu gahaa jira really mirga qabnaaf wanti biyya namaa keessatti mirga isin qabdan tokko hin jiru maal godhuu dandeenya. Akka baqataa tokko namni keenya harki guddaan hin galmoofne yommuu jiru akka maayigirantiitti deemaa jira akka 99.9 hin jedhan akka warri UN hin jedhete namni keenya godhuun ce'uu barbaada malee achi taa'u akka baqataatti hin galmoofne garuu yugguu asitti dubbatee jiru rakkoo akkasii waan keessa jiruuf jechuudha. Asumatti baanee kana godhaa jirra dinni uummanni keenya haa dhaga'u hamilee kijibaa isin toluuf otoo hin ta'in haqni jiru kanuma asumarratti hin dhaabee jedhamee Arafaati achi giniinaa itti daatee jettu si booda. galatoomii hedduu galatoomii haasawaa kee kanaaf deebi'iitii hedduu akkanatti nu ibsitee dubartootaaf illee ibsuuf hedduu galatoomii dhugaadha dhaabni isaanii kun baqattoota dubartoota Oromoo Yaman amma 2019 irraa eegalame ilaa ammaa deemu jira isaan illee hedduu warra isaanii akka dubartootatti tahuu akka ijoolletti tahuu gargaaraa jiran waa'ee hedduu waan dhiirtii keenya tahuu arabaa tahuu gudeedan nama akka dubartootatti isaanii bira dhaabbachaa jira haakima tahuu manatti tahuu tadhaltee ta gudeedamtee jirtu waa hundaa'u qabanii bira dhaabbatanii heera ijoollee biratti illee darbanii ijoollee xixiqqoo amma akka kalee qorannaa kalee nageetti'an ijoollee xixiqqoo hedduu Oromoon dhaltee darbitee deemuu eegalte biyya biitii waan cinqii keessa jirtuuf Yaman keessa jirtuu fi gizeen intaltee dhalte ilmoo isii achi darbitee achi dhiisteeti mana qabaa keessa yookaan manuma isiin galtu sanitti hulaa itti cuftee biraa deemuu eegalte maaliif abbaanis dura isii dura haadha tana gudeedeeti biraa kute tanatti isiin illee waan nyaachistu ilmoo tana dhabdee akka jiraatu wajjin dhabdeeti akkasitti ilmoo mana sanii dhiistee biraa deemte isaanii warri ilmoollee sanillee waliin qabee akka jiraattu ilmoon san akka haakima geessanii waan jiraachisanii fi waan mana isaanii keessa teessisanii aadde Fooziyaan haa galatoomtuun ja'an isiidha waliin qabdee isaanis irratti eegaa isiin waliin qabdee ilmaan kana if biratti galchitee ilmaan sanuu dabarteeti ilmaan Oromoo sabni biraa fudhate jala deemanii qorachuu jiran san hundaa'u waan ani arra ga'e qorannaa keeyyarratti arra ga'e isaan waan dhabiinsa jechuun nama isaan bira dhaabbatu dhabaniiti ilmaan sanillee saba nama biraa jiraatanii guddachuu jiran ilmaan Oromoo tahanii nama biraa Yamanii haa ta'u fedhe Somaalee haa ta'u fedhe Amaara haa ta'u basa soo beekanii isaan ilmaan kun Oromoodha maaliif UN'n bira dhaabbattee isaan kanallee akka ilmaan kanallee deebistee wajjin qabdee wajjin guddistee wajjin irratti eegdullee dhabamtee jirti duraan ni jirti UN'n akkasii NGO'n akkasii munazzamaan akkasii dhaaba UN jalatti UN'n ilmaa waa'ee baqataa ilmaaniitiif waa'ee kanarratti duraan akka gaariitti nama fokusii godhuu turte amma laakiin waan san hundinuu dhabamee jira sababninis akkuma ati nuu himtetti Yaman keessatti uummanni UN waan takka illee godhuu hin dandeenye waan dur godhan sanillee ifirraa
ofirraa dhiisaa jiran waan akka waa godhuu hin dandeenye kanallee nutis isaanillee ni beekan namuu ni beekan hammana kanaaf jecha inshaallah hedduu ani beeksisa amma nu himte kanarratti hedduu gammadee ilmaan keenya shabaabni keenya warri gubate san gizee itti dhumeef waa'ee arra jirru kana irratti tarkaanfannaan lammadaa keenya dubartootaaf ijoollee haa ta'utti waa'ee hedduu na gammachiisteen sinjaa seenaa keenya galatoomne. Ayyee galatoomne. Gini mee ati jedhi. Galatoomni seenaa dhugaadha. Wanni cuftinuu waluma isinillee quba qabdanii haa ta'u immoo rakkoon ammaan tana jabaachaa deemu jirti. Nuti biyya ambaa tana keessatti ibiddaa fi rakkoo fi waa meeqa malachuu naam fudhachuu dadhabnee jirra. Namni tokko amma biyya fiitti yoo galuullee fedhee akka baqattummaatti namni biyyuma saasantu isaaf biyya isaati biyya abbaa biyyuma ambaatti yoo galuu fedhee karatti galuun illee hin qabu jechuudha yeman keessarraa. Karatti galuun hin jiru. Dameen UN'dha IOM'dhaan wallahi haala ijoollee haalaan dhukkubsattee gaara kanatti fanjiidhaan mummuramtee asitti deebitee mana namaa kaayanii jira. Ijoolleen sanillee galuu hin dandeenye jechuudha. Rakkoo hamtuu jira. Ani mataan kiyya yoo galuu fedhe karaan itti galuun hin jiru jechuudha. Iyyatti hin galuu fedhe. Biyya ambaa tana keessatti rakkoo beelaa ibidda ammaatis bara meeqa ibiddi deemu jira. Ibiddi ammaa kun immoo kan duraan irra hamaati. Rakkoodha. Booda beelaa. Namni dabbee gaazuma sanuu bakka irraa argattee nyaata godhatuus hin jiru. Ilmoo hojii rakkoodha. Yoon galuu fedhee damummaa yoo inni nagalche jeenu karaan galuunis hin jiru jechuu biyyuma kiyyattu. Biyyuma kana keessa yoo galuu fedhee karatti galuun hin jiru jechuu yaman keessa. Haala khatiiraa jira. Ijoollee haalaan mummuramtee nama bira jirtu jira. Sanillee dameen UN'dha dameen IOM'dha galchuu hin dandeenye. Rakkoo adda addaan dura deemu jira yaa seenaa nuti egaa rabbumaan nu bira haa dhaabbatuuti ni beekna waan jiru jechuudha. Haala biyya tana keessa rakkoo hin jirtu. Haalaan rakkoo hamtuudha baqattummaan biyya namaa dhugaadha. Keeniyaa baqataa jira, Masriis baqataa ni jira, biyya hedduu Soomaaliyaa keessa ni jira. Tayaman immoo rakkoo addaati jechuudha. Rakkoo addaati haalaan rakkoo hamtuudha tayaman. Hatta gaafa duraa san akkasitti ibiddiin nurra yaa'u sun waan dhabnee waan itti jiraannu amma innis nu biran dhaabbanne yoo dalagaa isin qabaanne nuti baqataan akkamii jiraannaa. Kana haalaan galanillee akkamii gargaarraayyee akkamii gargaarra nutumaa wal gargaaree jiraataa jechuudha yeman kana keessatti. Duuba akkamii gargaaree jiraannaa. Warra kara gudeedamee dhufee jiru ijoollee dhiiraa ta'aa waan takka hin qabne dhufa karaa kanarratti agarree waan dandeenyu walii qabnee gargaaruu turre nuti akkuma damee inni tu gargaaruu turre ijoollee baqatuma karaa kana dhufu. Amma duuba lubbuu teenyaaf gargaaruu dandeenyu jechuudha lubbuu teenyaaf ilmaan keenyaa firaan biyya tanaa baatiitti nurra idaata abbaan manaa baatiitti. Wallahi jiroon gabbahi guyyuu abbaa manaatti hojii ganamaa waliin dubbanne hin qabu jechuudha. Bishaan maarree ta'e maarree guyyuu dhufeet mana dubbachaa oolaa jechuudha. Rakkoo guddoo irra jira jechuudha. Duba nuti eessaaf inneetiin idaanaaf dhugaadhaan takka baqatummaatti inni nu gargaara. Inni gisee nu gargaarta sani san irraa kafalla. Bara meeqa nuti dalagaa yaman keessa hin qabnu dalagaa hin qabu. Bara meeqa dalageen beeku. Hin jirtu dalagaa yaman keessa xiqqoo rakkinaan irra jira rakkina sanii fi weenichi si'aaf na gargaarti. San kiraa naaf hin ga'u kawanni si na gargaartu san kiraa manaa naaf hin ga'u. Ilmoon qaba. Ilmoon keessan maaliin baratti? Maal nyaatee baratti? Madrasaan isaa mana kiyyarraa fagoodha. Baasaan deema. Maallaqa baasaa san eessaa hin fida. Ani amma shaksan nama tokkoon qaba ilmoo takkaan qaba. Shanii fi afur jahaa fi torba qabu jira. Saniif jecha wallahi baqataa yaman keessa jiru rakkoodha. Gamtaan walii galleenti. Yoo haa bakkatti gallu sanuu hin qabnuti yoo bakkatti gallu sanuu haa biyya teenyaarra nu wayyaa'u. Biyyaan baarraa ani biyyattii irra filadha. Biyyattii san keessatti wanni feetan irratti haa taatu. Biyyaan baa keessatti osumaan rafuu yommuu osoo hin deemu saarkun osoo narra bu'urra biyyattii keessatti shahida akka isaanuu baanan. Shahida ardiitii keessa irratti wanni feetii irra taatee biyya kiyya. Kan abaluun nabiya kani asitti immoo Somaatutti irra tuutee waan Somaalee. Jechuu keessan amma isin hatta yoo damee IOM illee dheeytaniiti nu galchaa jettaniini isin didan waan isinirra jiru kana baadhachuu dadhabdanii ifirraa gallaa biyya keenyaatu nu warra wayyaa ifirraa gallaa baqattummaa dhiisnee waa'ee sanitti yaaddan jechuu keeti. Arafaat dhugaadha. If galmeessinee jirra IOM miidhaginee maaliif galuu feena biyya sana irratti rakkoon nurra deemu jirti. Ilmoo teenya qaraasfachuus hin dandeenye ilmoon teenya dubba sun nuti agarru nu jira beeloyti ibiddi taatutti deebi'ee deemu jira akka isin agartan kanatti saniif jecha mitaane hangama kiyyaanee biyya yoo inni wanta kanaan goone biyya tiyya sani galee wanni biyya tiyya sani ardiitii yaati aayilaa kiyya keessaatiti wannummaan feetiin irratti haa taatu biyya tiyya irratti. Dameen IOM miidhaa yoo nagalchuu hin dandeenye baqattummaan dhufee hin fedhu baqattummaa tanaan hin galee hundi isii gaafa deeman galchin akkamitti jiraataa jechuudha. Inshallah gaariidha. Yes, galatoomii jedhi. Kanarratti kan dubbadhee jedhu giini hedduu galatoomii jedhi. Kana beekuun at least karaa IOM illee xiqqoo ni respond godhu IOM wajjin teennee marii guddaan goone garuu respond ni godhu. Ka warra biyyatti galchineef immoo IOM warra biyyaa dubbisaa jedhan jechuudha sanirratti. So wanti nu godhuu dandeenyu amma atiin alfaatii wajjin akkuma malfaa jette ijaaramuun keessan dubartoota saawwan of jalatti qabu keessan akka dubartiitti biyya baqaa keessa jirtan Oromoon baqatan miidhamaadha nama isarra harka qabu hin jiru mootummaan barbaade ni miidha kashlabbeen geengii taatee ammoo namatti keessatti immoo akka dubartiitti miidhaa hamaa jira jechuudha because akka Oromoon keessatti
just within Oromo injustice dubartii irra jirtu jiru waan beeknuu fi society Oromoo qofa otoo hin ta'in ilmi namaa walumaa galatti iyyuu dubartiin rakkoo especially qabdi akka haadhatti akka daa'imaaf garaarra ra'ee jirti isiin dhiirri tokko nyaatee rafuu hin danda'a isiin ammoo daa'ima qabdu raafuu hin dandeettu gudeeddamuu hin qabdu biyya namaa keessatti rakkoo guddaa jira gara kaaniin ammoo gini rakkoon biraa jiru isin warri achitti jirtan akkanatti gubattanii galuu barbaadan haadha ammoo guyyaa guyyaatti namoota kumaatamatu Itoophiyaa bahee gara Saawudii deema every day achitti nama hidhamee darbanii galchanii achitti deebi'eetu jira sigalee suuraa koo sigalee warri balaa argee ibidda arge kuni ibidda sanitti akka namni keenya hin deebine ijoolleen keenya because abjuu guddaa jiran waan hin fakkaanne akkatti guddaa jiran nuti ammoo barumsa gahaa uummata keenya kennaa hin jirru akka namni keenya biyyaa hin baane jannanni hin jiru yaman keessa mallaqni yaman keessa hin jiru ibiddatu jira warra akka keessanii kan fayyadamne so ayumi arfaati wajjin madhiyoo dalagnee riisifuuneetiin hin gaafannee jenna wanti nu godhuu dandeenyu akkanaa kanneen si galee babarreessinee waggaa kanaa ture yoo galiinsa qofa akka gaaf dura galanii darbaman qofa ta'e yoo dandeenye jenne warri galee kun illee akka waa irra bu'ee jiru because namni muka nyaatee hin jiraatu biyya keessatti illee rakkoo guddaa waan ta'eef especially warri biyya alaa turtanii ayumi waan response godhaniif sanimee hin gaafanneetiin maalirra jirtanii kana gaafatanii kan jedhu daawwanii hanga dura ammaan dura gaafanne ijoollee ibiddarra haftee qofa gaafanne ijoollee biyyaa gadi ta'in so amma kana waan haarawaa jechuudha dhaabbilee dubartii adda addaallee yaallee hin jennaa maal akka godhuu dandeenyu kun ammoo akkuma duratti jedhee awareness irratti namni keenya akka biyyaan baane goone jenna walitti rakkoo isin keessa jiru rakkoon kun beektaa mammaa akka tokkotu jira afaan faranjiitiin namni tokko du'uun traajidiidha nama gaddisiisaa jira namni kumni du'uun ammoo lakkoofsaa jedhe kumni du'uun lakkoofsa sigalee kuma tokkotu du'e jedhe tokko yoo du'e immoo ilma namaati waan ta'eef sagalee ijoollee sanii xiqqoo ibiddarraa haftee jetti ijoolleen suni ijoollee hagabaa mana hakimaa keessa jirtu namni martuu dhaqatee jira mana hakimaa keessatti dawaan argattu ibiddi jara gubee jedhee ijarraa gubee jira ijaan argitu gariin ijoolleen tun gaafa biyyaa baatu umrii 18 ijoollee xiqqoodha riippoortii katabnee riippoortii san biyyoota adda addaatii dhiyeessinee jirra riippoortii san isin keessanillee keessii dubartii tanaa akkamitti miidhamee jiru eenyu dubartiin tun because galee dubartii kuma hojjette namni sin dhagahu eenyu dubartiin tun eenyu giinii nam umrii meeqaati ijoollee qabdi maatii qabdi inumaatu siirra gaisi galee keessii dhumneetiin kun ammoo humna guddaa fudhata akkuma beektu ijoolleen wajjin dalagdu namni marti afaan Oromoo kan beekne hedduutu jira afaan Ingiliffaallee isin keessallee kan beekne hedduutu waan jiruufi kanaaf haga humna qabdu arfaaf hedduun gargaartee information gurree standardii isaa kara eeguu akkuma qabutti dhiyeessine namni baay'een qarqaaruu kan danda'u kan qarqaaruu fe'u kan mumtii ammoo sochii adda addaatti illee paastilee adda addaatti illee dubbatti ture ofilii sheekota adda addaatti illee kan dhiyeessuu barbaannu maarchii torba jechuudha jihaadhaa irratti haftoo ibiddarraa hafte saniin yaada godhanneetiin Twitter kaampeenii paanel diskashinii marii adda addaa qopheessinee uummanni keenya kan Yemen keessa jiru rakkoo akkamii keessa jiru haa dhagahu Oromoon ammoo dhagahee wacuu qofa otoo hin ta'in dubbii san fuudhee yoo dhaaba UN irra dalagaa jiraatte yoo dhaaba Red Cross irra dalagaa jiraatte yookiin mootummaa Ameerikaa mootummaa Yuuroop keessa dalagaa jiraatte uummata kanaaf akkamitti sagalee ta'uu dandeetta meebii faayidaa qaba jennee kasiin yaalaa jirra rabbiin guddaan obsa isin haa kennu anillee walgahii biraan qabaa walitti deebinee jenna arfaati mee yaada dhumaatii dubbadhuutiin walitti haa deebinu jedhaan. Galatoomii isinilleen Ginii fi warri dubartoonni as jiran hedduu galatoomaa bakka kana dhufuu keessaniif yaada keessan ibsachuu keessaniif galatoomaan isin jaa akkuma nu ibsitee nu himtetti adde seenaan haa galatoomtu waa'ee amma waan rakkisnee irra dalagu jirru waa'ee uummata gubatee mana hakimaa keessa jiru sani leanna baatiin uummanni kun itti gubataniiti baatii dhuftu keessa giteessan fedhni booda waa'ee dubartiitii fi waa'ee ijoollee keessa deebinee itti eegallee itti seenaa saniif juhudii guddaa nurraa barbaada jechuu akka keessaniitii fi akka keessanillee nuti isin yoo isin hin jiraanne isin nu bira hin fidanne maqaalee keessanii fi maalii akkamii ilmaan meeqa qabdanii hammam baxaaqaa keessanii kana hundaahu waan takkallee isiniif akka godhuu hin dandeenye tana waa'ee IOM illee hamma dandeenyu ni gaafannaa warri galuu fadhu akka galchan haa galatoomtu seenaan ja'a isin maaligaa walgahii biraa qabdi isinillee galatooma isinittillee halkanaawee galatooma ifirraa galaa isin ja'a saaruqaa isinirra deemu jira rabbi isin haa gargaaruun isin ja'a. Yeah, hedduu go ahead Gini. Hayyi galatoom Gini Arafaat waa hundi keessan rabbi isin bira haa jiraatu walitti deebineetiin mari'annee jenna. Information is very important. Biyya keenyatti information diamond himuun barbaadu yoo hin himne ammoo takka godhuu hin dandeenye yoo isin diiteelii himuu hin dandeenye sigalee uummata akka godhuu hin dandeenye jechuudha rakkoon keenya bakka mara jira biyyoota hedduu keessa jira namni keenya kan rakkatu Saawudii keessatti akka agartan kan Indiyaa keessatti rakkatu jira Somaaliyaa keessatti bakka maratti rakkatu jira information kana immoo yoo kennitanii barruutti jijjiirree ofiisa adda addaa maqaa keessanii dubbannee jenna jechuudha uummanni dhagaa jirra jajjabaadhaan uffachaa hayyee fayyanaa ta'a.